nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u kokkolfaaman seenarraa bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu baay'een sin jaalladha baay'een sin kabaja maal kolfita nuti sin kolfina yoo jettanii mee har'a ka'ee nan sin kofalchiisuu barbaade dhugaa dubbachuu fi kolfaa kun silaa nama kofalchiisa wanti naaf hin galletu jira waan ta'eef asumarraan yaada namoota waa tokko hin beekne namoota hin baranne hubachiisuufan seena jechuudha. Wanti kun kan inni ilaallatu namoota keessumaa barumsa hin qabne akkasumas waa'ee wangeelaa gadi fageessanii hin hubanneefan karaa kallattii kanaan isinii dhufe jechuudha. Baay'een sin jaalladha baay'een sin kabaja. Wanti ani jechuu barbaade yoo jiraate gidduu kana karaa TikTokii akkasumas karaa peejii koo wantoota tokko tokko gagadhiisaa jira. Innis yeroo ammaa kana moobaayiliiwwan garaagaraa gurguruudhaan akkasumas kallattii garaagaraatiin biizinesii irratti bobba'aadha kan inni jiru. Isa kana ilaalchisee macaafa qulqulluu keessaa hin hojjetiin, hin daldaliin, akkasumas biizinesii keessa hin galiin kan jedhu jira moo hin jiru isa jedhuuf deebii akkasii akka inni taa'anii bara. Seena jechuudha maaliif namoonni tokko tokko yeroo ammaa kana hojii hojjechuun kun akkasumas jechuun kana hojii hojjechuu yeroo jedhu daldaluun kun biizinesii keessa galuun kun namoota akka cubbuutti ilaalaniif akkasumas yeroo dhan TikTokii fi akkasumas karaa peejii kottaa kana bitadha akkas godha gaafan jedhu namoota koomentii kennaniif deebii kennuu dhufe innis koomentii kan kennan baay'een isaanii akkuma beektonni jiranis wallaalonnis akka isaan jiran waan hin beekuufi warra waan beekne warra waan hubanne hubachiisuufan seena jechuudha. Asumarraani viidiyoo kana utuu ilaaltanii koomentii akka isin nagootaniif wanta hin beekne akka isin na barsiistan nan barbaada jechuudha. Kana jechuun tajaajila dhiistee hojiitti galtee yeroo isaan jedhan illee hin jira. Waan tokko tokko koomentii irratti baay'een keessan egaa namoonni na hordoftan argaa jirtu. Maqicha isa siingel jedhu sana balleessii gara daldala maalitti faa jijjiirna jettanillee tajaajilaan yookaan immoo faarfataa yeroo jedhamu waldaa kiristaanatti ba'aa ta'u yookaan immoo lafuma konfiraansii affeerame deeme isuma kanaan jiraachuu otoo hin ta'in akka kootti faarfataanis ta'e paastariinis raajis yoo ta'e jechuudha hojjechuu qaban jedha isa kanatti nan amana jechuudha. Ani amma wanti nani balleessi hin jiru hojjechaan jira biizinesii keessa galaan jira hafee jiraachuun qabaa qoe hojjedhee nyaadhu hojjedhee gadi of qabee dafqa koo nyaadhu hatu moo moobaayilii gurguruutu laaptooppii gurguruutu biizinesii keessa konkolaataa gurguruutu cubbuu ta'e warri koomentii irraati koomentii 20 meeqa wacaa jirtan kun hundumti keessa meena yaa saba anatu dogoggoraa jiramu isaantu dogoggoraa jira. Eessaa walitti dhufa macaafa qulqulluu keessatti isa kamidha gadi fageessee waa'ee macaafa qulqulluu kana hubachuu dadhabee namoonni naa olii paastaroonni namoonni iddoo gurguddaa jiran namoonni tiyooloojii baratan baay'een isaanii namoonni na caalatti beekan jiru isaan kana bilbileen gaafanna. Kanaaf faarfataan hojii hin hojjetiin raajiin hojii hin hojjetiin paastariin hojii hin hojjetiin kan jedhu eessatti barreeffamee jira macaafa qulqulluu isa kamitti barreeffamee jira. Obboloota ko hin gowwoomina dhugaa waaqayyooti. Tokko tokko koomentii irratti amma obboleettiin tokko waan baay'ee naan jette dhugaa waaqayyooti ittan kolfe akkas ta'e an kana booda bakka faarfannaa keeyyuu foormaati nan godha bakka har'a moobaayilii gurguru biizinesii keessa galee jennaan koottaa bitadhaa telefoona moobaayilii bitadhaa koottaa laaptooppii bitadhaa jedhee haasa'e jennaan nan dhiisee bakka tajaajila nan dhiisee waaqonni ittiin hojjetu gama kana obboleettii ko dogoggorteetta dhugaa waaqa jiraataa jechuudha. Karaa sirriirran jiru iddootti deebi'i. Kanuma dubbachuu keef waaqayyo si adaba dhugaa waaqayyooti. Amma namoonni tokko tokko iddoo fagoo ta'anii akka nama iddoo gaarii jiru, akka nama bakka gaarii jiru, akka nama biiroo ajaa'ibaa keessa galee jiruutti siqaaif makaraan taane nyaachaa achi ta'anii wanta tan jechan taane darbatu. Karaa koo anno ati ko kan biyyaa baate achi biyyaa baate deemtee hojii hojjechuun kee jijjiiramuu fedhamni gooftaa dhiistee jechuudha biizinesii keessa galte. Ani kan hin jechaa jiru waan barbaadan koomentii gochuu dandeessu waan barbaadan barreessuu dandeessu garuu namni waaqayyo tajaajilaanis paastariinis yeroo hundumaa calliseema amma wangeeluma baatee naannaa mandara keessa soraa ooloo ta'uu hin ta'in akka kootti jechuudha. Wangeela isaa dubbifachaa tajaajila isaa deema yeroo tajaajila hin qabnetti immoo deeme hojii isaa hojjechaa
hatu natti mimee please ofii kee karaarraa kaattee obboleettii ko ofii kee karaarraa kaattee obboleessa ko dhaloota hin burjaajessin dhugaa waaqayyooti waan sitti himan kanaafi atu jijjiiramuu barbaadda taanaan atu guddachuu barbaadda taanaan atu of danda'uu barbaadda taanaan hojjedhu mana bunaa banadhu hojjedhu suuqii banadhu hojjedhu mana mobile electronics banadhu hojjedhu maaltu si dhowwe jijjiiramuu of danda'e dhugaa waaqayyooti hattee nyaatta hojjettee nyaattu mee dhalootaaf sheer godha hundumti keessan dhugaa waaqayyooti yoon dogoggore nama deebi'uu danda'udha namni hin deebine hin jiru jechuudha gorfameen iyyuu hin deebi'a garuu wanti dhan daandii irraa kaadhee jiru daandii sirriirra jira dhaloonni hundumtu faarfattoonni hundumtu tajaajiltoonni hundumtu biyyoota garaagaraa hojjechuuti qabu bakka namoonni immoo hojiitti hojjechaa jirtan hunda jechaa hin jiru tajaajiltoonni faarfattoonni akkasumas raajoonni hojjechaa jirtan waaqayyo gooftaan sana eebbisu anamma waan hin godhin qabu tajaajila dallaa lamaaf hin ta'in otoo tajaajiltu dallalee hojjedhu hati siin jechaa hin jiru anarra moobaayilii tokko yoon gurgure yoon silkii tokko gurgure yoon konkolaataa tokko gurgure irraan fayyadama yoo ta'e na fayyadaa jira yoo ta'e anuma mana waaqayyo kan ajaaru anuma rakkataa kan gargaaru jechuudha dhugaa dubbachuuf hin qabdu taanaan maaliin gargaarta suma miti inni rakkataa gargaaru sida miti inni dadhabaa lafaa kaasu obboleessa obboleettii ko eessaa fiddeetu dadhabaa lafaa kaasaa jirtaati eessaa fiddeetu nama gargaaraa jirtaati dhugaa dubbachuuf jechuudha isumatu hojjette dafqitee kunoo ittiin namnaa gargaaramu itti ergitutu hojii guddaa hojjeta waaqayyosuma kana jaallata waan ta'eef jechuudha ati garuu tajaajila faarfataan kun hardhammoo biizinetii dhiqee wangeela dhiise yeroo koomenti jalaati barreessite gaafa koomenti barreessite haasoftu waa wallaala waan beekne sitti fakkaatan sitti kolfaa jira biyyi sitti kolfaa jira mee koomentichi jalatti namoota beekaa ta'an namoota hubattoota ta'an koomentiin taane isaaniitti barreessu agarteetta yeroo hundumaa koomentiin barreeffamu raayii taa ta'u jechuutu miti iddoo irraa kaanetti itti deebina garuu biizinesii kana keessa galuun hojii hojjechuun kun eessa isaatu cubbuu ta'e Hello, Pastor Nagaan sifa ta'u. Zeessa ta'ame akkam nagaa keedha? Jirta naguma. Nagaa galata waaqayyo faa galatu. Jirra isaa galatame. Ani kan hin jedhu. Macaafa qulqulluu keessatti waa'ee hojii irratti macaafni qulqulluu maal jedhama? Fakkeenyaaf tajaajilaan hojjechuu hin danda'u? Hojiin eenyumaaf eeyyamamaadha. Tajaajilli hojiidha. Isa kanarratti macaafa qulqulluu keessa warra hojjechaa tajaajilan keessa wanti ati beektu maaltu jira? Paawulos mataansa halkanni Gamaaliyee biratti eshi hojii hojjetaati kan inni guyyaa tajaajilu. Kanaaf komii yeroo jaarsolii waldaa kiristaanaatti kaasu eshi an guyyaa tokko birri tokko sinirraan kajeelleedha. Eshi wanti isin guyyaa tokko fan isin koomtee birri isinirraa gaafadheen jiru guyyaa isinitti lallabaa halkan nan hojjedhaadha. Walumaa galatti tajaajilaan kamiyyuu faarfataas haa ta'u paastariis haa ta'u raajiis haa ta'u macaafni qulqulluun obuu jechuudha. Fakkeenyaaf madda tajaajilumtuu hojiidhame tajaajilumtuu iyyuu mataan isaa hojiidhame. Yeroo tokko yeroo namoonni akkas biizinesii waan garaagaraa hojjetan kana akka waan wangeela dhiisanitti amma dhaloonni ilaalaa jiru. Hojiin tajaajilumtuu ati tajaajiltu kam sochiirra jira wanti tokko taanaan hojiirra jira. Fakkeenyaaf namni tokko madda gadii qaba taanaan madda gadii barbaachisa. Naa lallabdu naa raajjuu hin nyaattan uffattan guddaa maatii ittiin gaggeessita rakkataa ittiin gargaartami. Eeyyeen. Lallabnati lallabduu fi faarfannaati faarfattu madda galichaatiif hin argamsiifne taana. Yaa. Karaa ittiin of dandeessee rakkattoota gargaartee sabeela eelaattee itti wangeela lallabdu barbaaddattee hojjechuun cubbuu miti. Waaqayyo si haa eebbisu. Amma yeroo ammaa kana dhaloonni baay'een isaanii hubannaa dhabuurraa kan ka'e amma yeroo itti tajaajiltoonni baay'een hojiillee hojjechuu kan dhiisanii akkasumatti akka cubbuu ta'etti yookaan immoo akka eeyyee. Kanattoo kadhataaf hiyyeessa ta'anidha. Isa kanarratti dhaamsa maal qabdaati dhalootaaf paaster? Paaster Deef. Kanattoo kadhataaf hiyyeessa ta'e tajaajilaa jechuun kadhataa jechuun miti. Tajaajilaa jechuun harka namaa kajeelaa miti. Tajaajilaa jechuun zayitii gurguree kan nyaatu jechuun miti. Sirriidha dhugaa. Maddi galii kallattii kamiin itti banamuu qaba waan ta'eef dhaloonni kam wangeela lallabaa hojii hojjetaa faarfachaa hojii hojjechuun gama tokkoon tajaajilumtuu hojiidha ishee namana.
tajaajilli hojiidha waan ta'eefi sirriidha. hojiin waaqayyo taa gammadu sagalee waaqayyo giddu galeessaa godhatu karaa dabaaf karaa jal'inaan ta'in cubbuu of keessaa hin qabaatin madda galii sii galchu kamirratti bobba'uu mirga qabda wangeelli sun oofu. Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu eebbifamii isa kanarratti wanti naan galle waan jiruufi namoota akkasii gadi fageenyaan macaafa qulqulluu danda'aniifan sitti bilbile. Kanaaf maal sitti fakkaate otoo namni hunduu sammuun isaa hojiitti amane. Waldaan 2,000 naa kenniti maalan hojjedha waldaan 3,000 naa kenniti maal jetti naqeeshi hojjedha hin jedhamu ture. Birrii 20,30 naa galchaan hin dhufu ture baankii irratti akkaawuntii irratti. Yaa sirriidha. Hojii kee hin hojjettaa tola dhattee lallabdee faarfattee galta ture. Paawuloosii amansiisuu dandeessa nama ta'u. Ergoota isaa 13 barreesse keessatti argachuu dandeessa waa'ee hojii. Eshi waaqayyo si haa eebbisu eebbifamii paastor. Kanaaf obboleettii ko koomentii barreessuu keetiin dura calliste gaafa waan tokko poostii ta'u caljittee foch gochuu keerraa maal gochaa jira laata maal godhe bituu hin dandeessu yoo ta'e callisi bakka. Ani kanan bitu gatiinsa akkas ta'e maaloonsa akkas ta'e sin ilaallatu kun jechuudha maaltu maaf na jeesarra dhugaa waaqayyo maaf kolfan ofitti irra jechuudha. Isa ati amma moobaayiliin 145 jedheen beeksisaa ture. Dhalli namaa 200 kan bitatu jira. Har'a waatu fi birrii dhabde waatu maallaqa dhabde inni qabu dhufee bitata waan ta'eef maallaqa argachuuf immoo hojjechuutu sirra jiraata. Kana ala namoonni baay'een isaanii bitachaa jiru fayyadamaa jiru. Cal jettee afaan kee qabatte zimmi godhattee yoo teesse baay'ee siif gaariidha jechuudha. Kanaati ala kan hin hojjenne hin nyaatiin erga jedhee macaafni qulqulluu hanne nyaachuu hin qabnu nuti. Nyaaca barbarree nyaachuu hin qabnu jechuudha nuti. Kanaaf iyyuu obboleettii ko daandiitti deebi. Atumti illee of taasifda dhugaa waaqa jiraataa jechuudha. Gara waaqayyootti deebi. Kanaati ala har'a maqicha isa siin gara Maanu'eel Gaaddisaa jedhu gara daldala hojii maalitti jijjiira. Bakka har'a bakka biizineesii hojjechuu jalqabnaan faarfataan Maanu'eel tajaajila dhiise. Waaqayyootu natti hin hojjetu bakka. An siinan dhaga'ama waaqayyoon hin dhaga'an. Waan an hojjedhu keessatti ko wanta an godhu keessatti ko waaqayyo irraa waa dhaggeeffachaa gooftaa Yesuus Kiristoos irraa waa dhaggeeffachaadha kan inni godhu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Wanti ani godhu karaarraa nama kaachisa jira taanaan waaqayyo hin ta'u kan inni jedhu jechuudha. Wanti ani gochaa jiru garuu hojjechaa jira. Namni hundumtuu biizineesii keessatti akka inni galu namni hundumtuu akka hojjetu gochaa jira jechuudha. Kanan hojjechaa jiru immoo ittiin of jiraachisuufidha. Ittiin shamizii kana bitachuufidhani. Ittiin nyaadhee buluufidha. Akka ati miila walirra keewwattee koomentiin taane boj gochaa waltu miti. Akkamittan dubbaatan na gabalchiista. Maangoo dhugaa waaqayyo. Gowwoomina dhugaa waaqayyooti jechuudha. Of taazabdaati. Waaqayyo isa kanaan dura na wajjin hojjechuu caalaatti na wajjin hojjechaa jira. Isa tajaajila kanaan dura tajaajilu caalaatti. Faarfannaan kanaan dura faarfadhu caalaatti waaqayyo na gargaaraa jira bakkaan. Gargaaramaan jira. Namni hundi nun jaallatu dhugaa dubbachuuf. Namni hundumtuu harka walitti nu rukutu ta'uus hin qabu jechuudha. Namni nu mii'u, namni nu mormu, namni faallaa keenya deemu, inni kun hin taane, inni kun sirrii hin taane namni jedhu keessa nu bubbu'uu qaba jechuudha. Inni kun karaa daandii guddina keenyaati. Dhugaa waaqa jiraataati. Obboleettii ko, obboleessa ko hin gowwoomin. Teessee miila kee walirra xaxattee koomentiidhaan nama arrabsuu keerra koomentiidhaan jallina hammeessuu keerra wanta sirrii gochuutti itti fufiyaati. Yaa warra waan sirrii gochaa jirtanii, yaa warra hojjechaa jirtanii, yaa warra karaa qajeelummaarra deddeemaa jirtanii dhugaa waaqayyooti guyyaan kan keessanidha. Hin sodaatiin asin dhugaa. Har'a obboleessi tokko yoo wayyaa bareedaa dhuffate itti hinaafta taanaan siif hin ta'u. Guddachuu barbaadda fiigee jijjiiramuu barbaadda nama hinaafta akkamitti waaqayyo si guddisa. Hamma barbaadde argadhu sin eebbisu waaqayyo akka kanaatti. Hamma dandeesse waan barbaadde yaali. Waaqayyo hojii kee keessa sii buunaan karaa kamiiniyyuu milkaa'uu jalqabda. Ati kufaatii namaa kufaatii obboleessa kee kufaatii obboleettii kee eegda taanaan waan tokkoyyuu jechuudha. Ati callisiitii taphattabii koomentii kee baj gosi bira darbe namni. Ani amma ko iddoo ati jirtu hin jiru baran. Dhugaa waaqa jiraataati jechuudha. Lafa ati jirtu hin jiru baran. Jallina yaadaan jiru kaan dhugaa waaqayyooti jechuudha. Kanaaf iyyuu
tajaajilaan hojjechuuti qaba. Tajaajilaan biizinesii keessa galuuti qaba. Tajaajilaan keessumaa tajaajilaa taatanii biizines maaneer hojjechaa jirtan lafas daldali, makiinas daldali, mana elektirooniksiis, bunas gurguri, waan barbaadde hojjedhu. Dhugaa Waaqayyooti. Waaqayyo hojii kee keessa siif gala. Warra akkasii bira jira Waaqayyo dhugaa. Har'a rakkataan gargaara yoo ta'e yookaan immoo rakkataa gargaaruu fi nama tokko nama lama sadii gargaaruu nan danda'an. Hamma hin danda'e waan hin hojjedhe irraa jechuudha. Nama baay'ee gargaaruuf garuu ati na wajjin gargaaruu qabda. Ati na wajjin lafaa kaasuu qabda. Na wajjin lafaa kaasuuf immoo maallaqa qabaachuu qabda miti re'aati. Maallaqa sana eessaa fidda yoo hojjette malee jechuudha. Qulqulluu koo qulqulluu of hin fakkeessin maaloo. Anammoo beekun naasa ammuma beekun dubbachaa jira waan ta'eef. Akkuma obboleessi koo Paaster Deev jedhee Phaawulosi guyyaa tajaajila halkan immoo hojjetaa jedhe. Waaqayyo gooftaan isaa eebbisu malee. Ati taa'ii macal jedhiiti tajaajiltoonni iddoowwan garaagaraa jirtan faarfattoonni ija keessan waldaarraa kaasaa, ija keessan jaarsolii waldaarraa kaasaa, ija keessan Waaqayyo irratti godhadhaati kennaa qabda, taalentii qabda, waan dandeessuun hojjedhu dhugaa Waaqayyooti jechuudha. Gaafa kana kabajamtee jiraatta dhugaa Waaqayyooti. Gaafa kana zanaa itti diratii kee ibdee deemta dhugaa Waaqayyooti. Har'a hin qabdu nama hin qabne jedhu namni jaallatu bira yuun dhaabbatu har'a hin qabdu taanaan namni si hin jaallatu bar kadhattuu taataa bar dhugaa dubbachuuf Waaqayyo iyyuu janamaa keessa nan ilaalchisin. Ani hojii hojjechaa jira waan ta'eef amma namoonni moobaayiliis laaptooppiis wantoota garaagaraa konkolaataas manas lafas waan hundumayyuu bitachuu barbaaddanii hamma hin danda'e yoon kana keessa hojjechuu dadhabellee hiriyoota baay'ee namoota lafa nagadan, namoota konkolaataa nagadan, namoota waan meeshaalee garaagaraa fidanii waan an beekuuf wal sinquunnamsiisuu nan danda'a. Wal sinquunnamsiisuu korra kan ka'e illee aballi komishinii nan argadhaa jechuudha. Biizinesiidha bakka. Kana ala ati cubbuudha itti taanaani waan takkallee dogoggortee jirta jechuudha. Ani tajaajila sin dhiisne, faarfannaa sin dhiisne, faarfachaan tajaajila yeroo sagantaa qabu. Yeroon konfiraansii qabu nan deema konfiraansii koo yeroon mana kootti galu nan kadhadha harkan Waaqayyo koo fana nan haasa'a yeroo kaan immoo guyyaa immoo biizinesii kolii gadi deeme nan hojjedha Waaqayyo immoo na gargaara Waaqayyo immoo na wajjiniin ta'a kanaati ala callisiiti ati wangeeluma kee baadhuuti mandaruma keessa naannaa ooli naan jetta yoo ta'e hin fudhadhu. Isa akkasii aqideemiitti deeggari warra akkasii. Hoci ette boletin ko soqa. Please waan akkasii dhiisi. Tajaajilaan faarfataan hojjechuu qaba. Biizinesii barbaade mana nyaataa banate, mana bunaa banate, mana elektirooniksii banate, mana biizinesii banate. Maaliif hin dallaliin? Mana yoo barbaade dallalu, lafa yoo barbaade dallalu. Tajaajilaa jechuun akkasii dhugaa Waaqayyooti. Namoota akkasiitu na boonsa. Namoota akkasiitu natti tolanaan. Ati garuu akka nama biiroo xaqilaa ministeerii taa'utti koomentii namatti laatte. Na eessistee ati hallayyaa nagashuuf miti ammatti. Na eessistee jechuudha. Namni Waaqayyoo jechuun tajaajilaa jechuun hojjechuuti qaba jechuudha. Hojjetee argachuuti qaba jechuudha. Dhugaa Waaqayyooti Waaqayyo sinaa eebbisu yoon balleessa dhiifamanaaf godhaa namoota koomentiin tattaanes jalatti boj gootan immoo sin tuffadhee darbaani dhimma keetiin qabu jechuudha. Dhugaa Waaqayyooti hin ilaalu kool sitti kolfa namni achirraa jechuudha. Kanaafuu koomentii kee achi fuudhii badiitii hojii kee hojjedhu. Walumaa galatti namoonni gaafa hojii waan tokko poostii ta'u jalatti fiigdanii waccan kuni bukude afaan kee sinin jaalladhaa yaada keessan koomentii godhaa. Warri wacanii warri iyyan haa iyyanii an kaayyoo koo nan beeka maaliif akka hin deemu kaayyoo koo karoora koo mul'ata koo waan hin beekuufi namoota mul'ataaf karoora hin qabne namoota sammuu xiqqoo qaban faanaan yeroo koo gubuun qabu waan ta'eef isaan kana ilaaluun iyyuu nan barbaachisu waan ta'eef isaan kun dindila keenya jechuudha. Irra jenneet irra dabarra jechuudha. Irra jennee irra deemnee bira dabarra waan ta'eef warri hin beekne garuu hubadhaan siniin jechuu barbaada. Akkuma koomentii jalatti fuutee arraban taane arrabsitu si arrabsuu akka barbaadetti lafaan si dadhabu si galee walumaa galatti of sirreessaa siin jechuu barbaada. Baay'ee tokko siin jaalladha. Anda goggoraa hin jiru waan ta'eef hojii hojjechaa jira waan ta'eef namoonni koomentii jalatti gaafa waan takka pasata mucaal jettanii waccan kuni
Maal jettanii? Bukude. Anama kan na kofalchiisu jechuudha. Dhugaa warruma waan beekne fataa siin gochuuf hafan seene malee namoonni beektonni namoonni gurguddaa dhugaa dubbachuuf keessan jabaadhu waan gaarii irra jirta. Dhugaa Waaqayyo hojiin kee nama boonsa naan jechaa jirtanii Waaqayyo gooftaan bara keessan jireenya keessan eebbisu. Viidiyoo biraadhaan walitti dhufnaa namoonni yaadaan natti qabamtanitu dhiifama naaf godha. Baay'ee sin jaalladha. Baay'ee sin kabaja. Dhugaa Waaqa jiraataatti karaa hundumaa inni wal bira jirra. Nagaan tura.